Mata duree rakkoo siyaasaa Oromoo furmaanni maali jedhuun hayyoonni Oromoo turtii OMN waliin taasisaniin akkas jechuun yaada mataa isaanii teechisanii jiru. Dr. Bayaan gama isaaniitiin gaafiin siyaasaa Oromoo jaarraa 19ffaa gama dhumaarratti mudateedha. Sana dura Oromoon bilisa jedhan humni Habashaa Afrikaan yeroo Afrikaan guutuun humnoota koloneenfataan adda hiramuu tureetti mootummaa Habashaa akka humna kolonial paawuritti gargaarsa Awurooppaa argatee Oromootti duulee Oromoo cabsee jedhan. Itti dabaluunis gaafiin Oromoo cabinsaa koloneenfatummaadha. Dhuma jaarraa 19ffaa Oromoo mudateerraa ka'ee jechuudha. Cabinsa Oromoof sababa kan ta'e meeshaa waraanaa humnaa koloneenfataa Minilik faa gahuu dhabuu ifaattii fi Oromoon tokkummaanis ta'e walabummaa biyyasaa bilisummaa saba isaa tiksuu hanqachuu irratti gargar bahee loluu mudatu irratti Oromoon humnaan caalamee cabee gaafiin siyaasaa Oromoo achirraa maddaa jedhan. Profeesar Mohaammed ibsa isaanii keessatti hawaasni biyya keessa jiru wal ijaaruu akka qabu dhaamsa dabarsaniiru. Akka isaan jedhanitti yeroo ammaa keessatti wal ijaaruu jechuun qindoominaa, walii tumsuu fi kaayyoo walii irratti waliin hojjechuu jechuudha. Ijaarsi humna guddaa qaba. Namoonni yoo qindoominaan socho'an sagaleen isaanii ni dhaga'ama, kaayyoon isaanii ni milkaa'a. Profeesarichi dabaluun addaan faca'uun laaffina uumaa jedhaniiru. Kanaafuu hawaasni wal hubachuun wal deeggaruun fi tumsa cimaa uumuun murteessaa ta'uu hubachiisanii jiru. Dr. Darajjeen haasaa taasisan keessaa waa'ee tokkummaa akkas jechuun dubbatan. Tokkummaa jechuun nama hunda yaada tokko yookaan ideoloojii tokko jalatti walitti qabu jechuu miti. Akkasumas nama tokko abbaa ta'ee namoonni hundi isa jala bulu jechuu miti. Tokkummaan hiikaa mataasaa qaba. Tokkummaa jechuun walii galuudha, waliin dhaabbachuudha. Kaayyoo waloo irratti walii hubachuudha. Har'a akkamitti jiraachuu qabna? Har'a akkamitti waliin hojjechuu dandeenya? Boru biyya keenya akkamitti ijaarraa gaafiiwwan kana irratti walii galuudha tokkummaa jechuun. Adni namoota adda addaa ta'uu danda'a, siyaasni garaagaraa ta'uu danda'a, garuu wanti hunduu irratti walii galuu qaban jira. Inni guddaan maalidha kan jedhu irratti abbaa biyyummaa Oromoo tikfachuu qabnaa jedhan. Kun dhimma siyaasaa qofaa miti, dhimmoota aadaa, afaan eenyummaa fi mirga of keessaa qaba. Biyya abbootiin keenya ijaaran nuuf eeguuf wareegaman tikfachuu fi guddisuu qabna. Kanaaf tokkummaan dirqama namni hunduu yaada tokko qabaatu jechuu miti. Tokkummaan walii galuudha. Tokkummaan kaayyoo guddaa tokko irratti waliif dhaabbachuudha. Tokkummaan boru biyya keenyaa ofiin of bulchuu fi kabaja qabdu taasisuuf waliin hojjechuudha jedhan. Baatii Ramadaan wal yaaduu fi wal gargaaruun dabarsuu qabna jedhan pireezidantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Ibrahim Tufaa. Baatii Ramadaan ilaalchisuun ibsa kan kennan Sheek Ibrahim hawaasa Muslima maraan baga baatii Ramadaan 1447ffaan nagaan isinii ga'e jechuun hawwii gaarii dabarsaniiru.